ሌሎችም በብድር ይወስዳል። ኤቭሪቲንግ ብድር ነው። ግን ሀብታም ሀገር ነን ይላሉ። እኛ 100% ካሽ እንከፍላለን። ስልክ 100% ካሽ እንከፍላለን። ቤት 100% ካሽ እንከፍላለን። ልብሶቻችን 100% ካሽ ናቸው። አብዛኛው ነገር ካሽ ነው። አንድ ሰው ከስራ ቢባረር በማግስቱ ያሉትን ቁሳቁሶች የመወሰድ አቅሙ በጣም ከአውሮፓና ከአደጉ ሀገራት አንፃር ያነሰ ነው። ግን በእነሱ ስታንዳርድ ነው እኛ ደህነትን የምንለካው። እነሱ ናቸው እኛን ድሃ ሀብታም ብለው የሚወስኑልን። ካሽ የሚከፍለው ድሃ በብድር የሚኖረው ሰውዬ ደግሞ ሀብታም ሆኖ ይቀመጣል። ግን ትክክል አይደለም። Since I moved to Sweden, I've been hearing Africa poor, Africa poor, Africa poor. How is it that a nation that lives under credit is calling Africa poor? Don't bash me, I'm going to give you an example, okay? In Uganda, if you see someone walking around with an iPhone 12, they paid cash for it. If you see someone having a house, they built it cash. If you see someone driving a car, it's cash. Because in the world where I come from, if you don't have the money, then you can't buy. We don't have credit. Take example Sweden. I can go to a shop, get an iPhone 12, credit. House, credit. Car, credit. Everything is credit. Even underwear, you can get it on credit. So technically, if you lose your job, you lose everything and you can go to the streets, okay? In Uganda, if you lose your job, you get to keep everything. You will just worry, where am I going to get money for school fees? Then it came to me like, how the hell the people who live in credit call people who pay cash poor? bara 2014 jecha Barack Obama filanno prezidantummaaf yeroo dorgoman dubbatan ani tiksee obboleewwan kootiiti ani tiksee obboleettiiwwan kootiiti yeroo jedhan dhageenyeerra. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper that makes this country work. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper too. I have promises to. It is that fundamental belief. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper that makes this country work. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper too. I have promises to. It is that fundamental belief. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper that makes this country work. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper too. I have promises to. Hawaasa addunyaa gowwoomsuun looreetii noobeelii jedhamuuf kan ga'an koloneel Abiy Ahmed waltajjii Oslo irra dhaabbatanii deeggartoota dimookiraasiitiin ummata addunyaa biratti fudhatama kan argatan dubbii Barack Obama dubbatan fudhatee yeroo dubbatu waan tokkollee hin sodaanne ture. Barack Obamaan yeroo sanatti akka saganticha daawwachuu danda'an shakkii hin qabu ture. Abiy Ahmed yeroo sanatti illee kana yaaduu hin dandeenye. Obamaaf kreditii tokkollee hin kennineef. Koloneel Abiy Ahmed arrabni saalakun hojii waan hiike hin fakkaatu. Adoolessa 14 oolmaa paarlaamaa oolerratti Gojjamii fi godina Shawaa Kaabaa keessatti roobni gidduu kana roobe kan uumamaa osoo hin taane nutu roobse jedhe. Jiraattonni Shawaa Kaabaa garuu roobni yeroo sana roobe akka hin jirre dubbatan. Kan roobaa ture rasaasa qawwee ture jechuunis ibsaniiru. Dhuma irratti Abiy Ahmed waa'ee isaa fi eenyummaa haadha deessee jecha qaanessaa inni dubbate kaafne sagantaa keenya har'aa haa xumurru. Waltajjii Oslo irratti gara abbaa kootiitiin Oromoo Muslima gara haadha Amara Ortodoksiidha kan jedhan Abiy Ahmed ji'oota muraasa booda OBN waliin gaaffiif deebii godhaniin haadhaa fi abbaan kan koo Oromoo qulqulluudha yoo jedhan yeroo sanatti fayyummaa namichaa namoonni shakkan hedduu turan. Abbaati koo Oromoodha. To a mother who was an Amara Orthodox Christian and to a father who was an Oromo Muslim, walked several different paths. You were born. Haa ta'uuti Abiy Ahmed Oromoo, Amaaraa, Sidaamaa fi kan kana fakkaatan ta'uu mirga isaatiin. Hidda lakkaa'uun kaayyoo sagantaa keenyaati miti. Haa ta'uuti garuu namni eenyummaa haadhaa fi abbaa isaa sobu akkamitti biyya bulchuu danda'a? Dhaloonni bor biyyattii kana dhaalan namicha kana irraa maal baratu? Murteessaa isiniif haa dhiifnu. Nama sobu akkanaatiin biyyattiin kun bitamoonni taatiire kana daawwattoota keenyaaf illee haa dhiifnu.
Egaan kabajamtoota daawwattoota Kush Media Network sagantaan keenya har'a kanumaan raawwateera. Nama torbanii nu haa godhu hanga torbaniitti nagaan nuuf turaa.